Welcome to my channel. Baga nagaan dhuftan gama channel kiyyaa hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Subscribe, share, like godhaa. Tole daawwattoota keenya ooltanii bakkuma jirtan hundatti ashama isinin jechaadha. Oolmaa Oromiyaa guyyaa arraan tanaa qabannee isin dhiyaanneeti jirra. Oolmaa Oromiyaa guyyaa arraan tanaa keessatti gabaasa bal'aadhaa fi gabaasa hedduu qabna. Abiy Ahmed guyyaa arraan tanaa oolmaa Oromiyaa guyyaa arraan tanaa keessatti Abiy Ahmed biyya Ameerikaadhaatti walgayii hooggantoonni Afrikaadhaa 49tti shallagaman irraa qooda fudhachaadhaati jira. Garuu hawaasni Oromoodhaa Kanadaadhaa fi Ameerikaa jiraatan baay'inaan mana bulchiinsa mootummaa Ameerikaadhaa White House fuula duratti hiriira amma isin agartan kana gaggeessanii Abiy Ahmed akkuma isaan arkeen isaanitti mul'achuu didee baqatee jiru ta'uu laalchiseetiis gabaasa qabna. Itti aansee miseensonni baarlamaa Itoophiyaadhaa kanneen Oromiyaa naannolee garaagaraarraa filamanii baarlamaan kana keessatti hojjechaadhaa jiran xalayaa gamtaadhaan barreessaniin Abiy Ahmed lola Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru dhaabuu qaba jechuudhaan akeekkachiisa Abiy Ahmeditti kannaniiti jiranii. Kanarrattis gabaasa bal'aa qabna. Itti aansee xumurarratti manneen barnoota kanneen afaan Oromoodhaa barsiisan magaalaa Finfinneedhaa keessatti finxaaleeyyii Amaaraatiin weeraramaa jiraachuudhaa fi akkasuma barattoonni afaan Oromoodhaa barsiisaa jiranii fi akkasuma barattoonnis haleelamaa jiraachuu laalchisee qaamonni nageenya yookaan hooggantoonni qaama nageenya ol'aanoon guyyaa arraan tanaa ibsa baasaniiti jiranii. Ibsa isaan baasan kanaas waliin dhaggeeffachuudhaaf jiraanna. Hamma dhuma qophii teenyaatti akkan waliin turtan gabanumaan isin afeeraadha. Hooggantoonni Afrikaadhaa hooggantoonni 49 Afrikaan akkuma jirutti hooggantoota 50 wayii qabdi. Biyyi Eritiriyaadhaatii fi biyyi Siraaliyoonii fi Maaliinii fi kanneen irratti irraa qooda hin fudhanne. Maaliif Ameerikaan warra Eritiriyaatii wajjin qunnamtii diplomaasiidhaatu hin qabdu. Warra Maaliidhaatii fi Siraaliyoon fonqolcha waraanaatiitu irratti gaggeeffame. Garuu Suudaan illee fonqolchuma hin beekne Ameerikaan akka isin itti yaaddu hisaaba garaagaraatiin waa addunyaa tana gaggeessaa jirti. Suudaan afeeraniiti jiranii. Garuu warra Maaliidhaa Itoophiyaadhaa wajjin dimokiraasiin keessatti hin jiru jechuudhaan uggurarra kaayanii turanii. Garuu Itoophiyaatti jaamanii Maalii dhiisanii jiranii. Sababii saniif hooggantoonni Afrikaadhaa 49 Ameerikaa seenaniiti jiranii. Mee hooggantoonni Afrikaadhaa 49 Ameerikaa seenan kuni bifa akkamitti simatamanii maaliif maal godhuu deeman gabaasa hawaasni Oromoo hiriira guddaa Abiy Ahmed mormuudhaan mootummaa Ameerikaatis mormuudhaan achitti gaggeessanis kanatti aansinee isin dhiyeessina. Mee dura gabaasa kana dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Blinken walga'ii United States fi hooggantoota Afrikaa irratti hirmaachuudhaaf dhufanii warreen yaadaaf qabeenyaan Afrikaa jijjiiruudhaaf hojjechaa jiran simatanii jiru. Sirna simannaa wixata kaleessaa galgala ministeera dhimma alaatti galma Ben Franklin keessatti taasifame kanarratti abbootiin qabeenyaa Afrikaa bakka bu'oonni warreen Afrikaatti dhalatanii United States keessatti guddatanii kantiibonni magaalotaa abbootiin qabeenyaa biyya kanaa warreen karaa saayinsiitii fi teknooloojiitiin beekumsaa fi maallaqa harkaa qabanii argamanii jiru. Sirna kanarratti kan haasaa taasisanii Anthony Blinken imaammata bulchiinsi Biden Afrikaa irratti qabuu fi akkaataa imaammata sana hojiirra oolchuun barbaadamu irratti dubbatanii jiru. Jalqaba bara kanaa yemmuu Afrikaa kibbaa daawwataa turanii imaammata bulchiinsi isaanii Afrikaa irratti qabu himuu isaanii kan dubbatan Blinken imaammanni sun jecha tokkoon akka calalamuu danda'u dubbatan. Partnership yookaan waliin hojjanna. Waliin hin hojjannu taanaan fedhii uummata biyyoottan lammanii guutuu rakkinaawwan fuula keenya dura jiranii hiikuu hin dandeenyu. Kanaafuu dubbiin waa'ee uummata Afrikaatii fi biyyoottan Afrikaa wajjiniin maal hojjechuu dandeenya jedhu malee maal goonaa fi waan jedhuu miti jedhanii Blinken. Itti dabaluudhaanis hojii bulchiinsi isaanii guddina Afrikaatii fi hojjechaa jiru yemmuu dubbatan tokkoffaa bu'uura dhaabbilee dhuunfaa jajjabeessuudhaa fi bu'uurawwan misoomaa irratti qabeenya keenya oolchaa jirra yookaan invest gochaa jirra.
Kanaaf ministeera dhimma alaa keessatti kutaa korporeeshinii misooma maallaqaatiin qarshiin miiliyoonii doolaara 300 bahee guutummaa Afrikaatti wiirtuu galmee odeeffannoo yookaan daataa seenterii ijaaraa kan jiru. Lammaffaa hooggantoota Afrikaa ol bahaa jiran irratti hojjechaa jirra. Erga pirezidaantii Obaamaan hirmaannaa hooggansa dargaggoota Afrikaa uumanii asii hooggantoonni dargaggeeyyiin kutaa Afrikaa gammoojjii saaraatii gadi jiran irraa dhufan 5,800 United States keessatti leenjii beekumsa adda addaatii fi hooggansaa fudhatanii jiru. Kana qofa miti. Ji'a fulbaanaa keessa bu'uurri misoomaa United States fi Afrikaa dhaabbata Iloomiiluu jedhamu wajjiniin sagantaa haaraa uumuudhaan gargaarsa maallaqaatii fi teeknikaa akkasumas hojii uumtota Afrikaatii fi gorsa kennuu irratti hojjechaa jirra. Sadaffaa irrattis hirmaannaa kaampaanoota Ameerikaa guddisaa jirra. Wargayii torban kanaa keessattis kan caalaa dhageessanu waa'ee dhuma kanaati. Doolaara tokko mootummaan United States misoomsa Afrikaa irratti baasu irratti doolaara 4 ol dabaluudhaan dhaabbileen dhuunfaa United States hirmaachaa jiru. Karaa biraatiin walga'ii hooggantoota Afrikaatii fi United Statesiin wal qabate bulchiinsi Joe Biden waa'ee ga'ee Chaayinaanii fi Raashiyaan ol kaasanii dubbachuu hin barbaanne kan jedhan gabaasonni hooggantoonni bulchiinsa United States yaalii Afrikaadhaa wajjiniin hojjechuu irratti akka xiyyeeffatan ibsanii jiru. gabaasa VOA-dhaan qophaa'e kana waliin dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasa kanarratti ministeerri haajaa alaa Ameerikaadhaa hooggantoonni Afrikaadhaa 49 biyya isaanii dhufuu hime. Hooggantoota kanaa wajjin Ameerikaan hojjechuudhaaf qophii xumurattee jiraachuu isiidha ibsee keessattuu warreen dhaabbileen miti mootummaan hadurii Ameerikaan uummata guddaa qabdi doolaara takkaan Afrikaa gargaaraa turan arraan tana doolaara tokko san doolaara 4tti ol guddisanii akka Afrikaa gargaaraan godhameeti jira. Mootummaan Ameerikaadhaatis Afrikaanota wajjin hojjechuudhaaf haal duree hunda xumurattee jiraachuu Blinken guyyaa irraan tana addeesseeti jira. Akkumaan jalqaba isinii himuudhaaf tattaafadhetti mootummaan Ameerikaadha bulchiinsa Biden kana keessatti Afrikaa irratti hedduu xiyyeeffatteeti jirti. Maaliif sababiin isiin kana xiyyeeffachuu kana isii mudee fi Chaayinaan fi Raashiyaan hedduu Afrikaa irratti xiyyeeffatanii guyyaa irraan tana akkuma guyyaa irraa tana gabaasa baheerra akka hubachuun danda'ametti mootummaan Chaayinaadha meeshaalee Itiyoophiyaadhaa gosa dhibbaa fi dhiifamu meeshaa tana ilaaleetiin isin hima gosa dhibbaa fi 66 fakkaata gosa dhibbaa fi 6 ta'uu gosa dhibbaa fi wahii akka mootummaan Itiyoophiyaadhaa jumruka malee ashuura malee Chaayinaa geessee gurgurattu Chaayinaan hayyamee fiitii jira guyyaa irraan tanaati. Kunigaa dorgommii Chaayinaanii fi Ameerikaan Afrikaa keessatti wal dorgomaa jiran agarsiisaa jira. Ameerikaanis gaamma kanumaan wal qabatee meeshaa Afrikaan Ameerikaa geessee gurgurattu dhibbeentaa meeshaa gosa 1,600 gosa 1,600 meeshaa Itiyoophiyaa irraa gosa 1,600 Chaayinaa dhayxee meeshaa sun akka gurguramtu jumruka tokko malee amma gaa kana namni keenya namni Oromoodhaa gaa nagada rasilaa ufa godha jirra warri nagada keessa jirtan waliin dhaamu warri nagada keessa jirtan meeshaa gosa 1,600 tu Chaayinaa dhaqee jumruka malee gurgurattee akka fayyadatti maal hanqee xisha kaayte yookaan meeshaa achirraa bitattee ittiin dhufuu dandeessa. Saniifuu waan kana akka hojiitti hiiktaniin gamanumaan isinii dhaama. Amma gaa warri Chaayinaa bifa kanaan isaan namni irratti fokus godhee jiran keessattuu Itiyoophiyaa, Nigeeriyaa, Keeniyaa, South Africa biyyoota gurguddachaa deeman kanatti fokus godhaa jiranii. Amma gaa Ameerikaan isaanii waliin dorgommii guddaa seenee jira Chaayinaan fi Ameerikaan waliin. Ameerikaan akkuma hundi keenya waliin hubannutti biyya san keessatti namoonni NGO'dhaan ijaaramanii
برنوتان هاته مسومان هاته على خناتي اسكولارشيب أرجعتنا هاته ورين في جرنا جران أمريكا خراخنا هدو أمة بيسمي فايدة لا جردي أكجا أورمو راتي لاين خنا أرجعنا مو أرجعنين سون ركوتين يماني ركو أمريكا تيمتي أمريكا غندا خشة ديمونا دي إسنو وان كنا نقول تاني نونين جو أمو إني جيو أدى أمني مكا أدى تنجارته خنان دعسة أمريكا را أرجعتلاتي جراني أمريكان غا خراتول جو أفي درت إيراتول جو أفي ما روانا كنا خا أمريكان دلغاساتي متي خراتول جو خدرت إيراتول جو خا أوتوبيسا سيشن باسي تول جو خا منين موتوما غرغرا جارو سن غورا چاينا داتي بفخنان غا أشيت والدرغما جراني خون نما كنونسا سنمو دتشي لافي لافا كنونسا بفخنان غا والدرغما جراني أما غا أكاسن أرغا جرتغانتي هوغانتوني أفريكا دا يكا قباتني يكا قباتشو باتني وقنتوني أفرتمي سجل أشتي دكاني أمريكا دت والجهاد جراني جويالا ماندورا بركان أدو أمريكا دا أكا جواستي أبي أحمد رفودي ده بريزنتي بيتيرا سهل ورك إرجع كجرو قال نورلين جوافنا تري بركا أمريكا دا وابيفتشولاني جواسا منا أدير رابهرا إنسان سنو وابيفتشولاني أدو سنتام سنة تراني أمو أبي أحمد إني سي هيرتودا أشدرو بهاني داون أبي جانكنا لجهو وان فينه هيريوتا إسا أفريقيانو تهدودرا تفقانيسو وان همبر بانيف أمريكا رفو همبر بان أمو وري أمريكا دا يعني سان كم لغتي يادا فالا ديمقراسي بيتنا خيستي بيساني خيستي جايسا جراني في على تلقى جايسنا جانين فالا وان ديما جرانيف أبي أحمد أجيتشا إني كابا إثيوبيا راتي أكا جايسان جاني توس لما أجيتشا نمنا نو تجري فينانو أماراتي فينانو أفريتورا واتمي كسان جاني سانغا خورمو لغون بربادني مال أورمو غولي هجي دبلوماسي سركاسو توجته أمريكا أمانسي سورة وان جينيف وانا أورمو راح لغون بربادني غرو أجيتشا تجري ترا واتمي خا قمتان أفريكاتو نما كوما دي بجهاتو أجت دو إيجي أمو وري أوروبا دا غرين نما مليوناتو أجفهم يعني تهما ملا جراني سببين عمر البشير اتهمتهم اتي لاهاي أكاديمو تقدمي أجيتشا دارفور تيغاغيفمتي كوما دي با جيفته جانيني إني لكي كوما سغلين أجيسي سبب سنيف هماني رتبانامي أكا بيتك هندمني قدمي توري غرو أبي أحمد نما كوما دي بجه أجيسي أمريكان يامي هلكان إدا براس خنيف ومخد عبيف جاني إذا براس خنيف أمريكا قاعدو نما جايب سيفتي قالوا حواس أورمو أمريكا خشت تجارات راجرو كندا رات تجارات راجرو جوجا أرانتنا هيريرة جودة موتوم أمريكا رات جايسن موتوم أمريكا رات هيريرة جودة جايسني هيريرة جودة موتوم أمريكا خلرات جايسنين أصولتي بيتنا خشت تجارات را جبر خفلا جرو أبي أحمد خنما أجيس هاجرو خمنا خيسن نما جباجرو خوارة ما تسكان سيني سلاتي جبهو طيارة درون الآن ركضان أجرو أسيت أفرتني براس خنوفين دوغو جراج يعني موتوم أمريكا رتي أرانتنا هيريرة بهانيتي أجراني هيريرة خنان أبي أحمديسي بكا إني قلت اتلقاني بلاليفتني يو نمتاتي كبو ينود بدو جانيني أبي أحمد كله بشام بوتته جلا دوخته خلرتيس جباس بالله قمنا مي جباس خلنا دقفنيتي ولتي ديبل hiriirri biyyaarraa akka malee baay'ee kan nama boonsu kan namatti tolu kan nama gammachiisu ka tokkummaan Oromoo qajeelatti itti mul'ate kan sabni keenya baay'ee dallanuu baay'ee aaruu isaa namatti agarsiisu aaruu qofa miti ammootu hojiidhaan qabatamaan rakkoo isarra jiru kana ofirraa deebisuudhaaf tokkummaadhaan sagalee tokkoon afaan tokkoon waliin dhaabbachuudhaaf fedhiin guddaa jiru. Tarkaanfiidhaan qabatamaan ammoo hojiitti hiikuu akka namni keenya fedhu hojiittis kan hiikee baay'ee waan nama gammachiisu ture jechuu barbaada. Guyyaa lamaaf deema akkuma beektu guyyaa sadaffaallee jiraachuun mala haala irratti dhoofni akkaataan warri Ameerikaadhaa mootummaan Ameerikaa guyyaa 3 jira afeerii gaafa 13 14 15 nuti duraan karoorri keenya guyyaa 13 har'aa fi boru ammootu yoo haalli isaa nu amansiisee gaafa 15 sitti fufuun keenya ni mala. Wanti guddaan biyya kana dhufnee sirriitti biyya fi keessatti kaasuun ni malata malee dubbiin guddoon nuti dhufnee mootummaan Ameerikaa dogoggora guddaa dalageera
nama uummata keenya morma irraa ciru harka irraa ciru jaballeessu qaama namaa ibiddatti gubu odoo lubbuudhaan jiranuu kan nama argeen beeku namni namaa yeroo ammaa kanatti kana ta'uun baay'ee waan nama gaddisiisu Ameerikaa dogoggora guddaa dalaydaniirtu kana gochuun keessan ajjeechaan Oromoo akka itti fufu hayyama kennuudha namni isin affeertan kun nama duguggaa sanyii saba keenya irratti gaggeessaa jiru sirrii miti kana jechuun Ameerikaan matammaansi waan ofii keessaniyyuu itti amanna jettan mirga namooma faallaa isaa deemaa jirtu nama shororkeessaadhaaf laayisensii yookaan immoo hayyama ajjeecha hayyama uummata buqqisuudhaa mana nama irratti gubuudhaa kennaa jirtu kan jedhu mootummaa Ameerikaattis dogoggora isaa himuu lammaffaan mootummaa namichummaan biyya kana dhufe sunuyyu ati salphina guddaa keessa jirta akka namaattis nama mootummaa Oromoo keessaa bahe jedhee ofimuu tokkootitti salphattee jirta wanni itti godhaa jirtu kun seenaa kee keessatti salphina guddaadha malee faayidaa guddaa sin qabu warra si dura dabran irraa laali mootummaa jala turte ka wayyaanee Oromoon yeroo gabaabaa keessatti buqqisee kan keessillee kun waan hafuu miti dogoggora hojjetaa jirtu kanarraa dhaabbadhu fiinxaaleeyyii naannoo Amaaraa qawweetti hidhee Oromoo qawwee qaaqee fi qabeenya isaa irraa buqqisuun ajjeesuun fannisuun reeffa nama ajjeeftanii mukatti hidhuun qajeela miti kanaaf ati sin quba qabaadhu kan jedhu dhaamsi guddaan dabree fi bakka inni hoteela inni qubatettis hoteela sanittis dhaqnee bakka sanatti sagalee keenya baay'ee dhageessifne egaa sodaatanii gaduyyuun baane jechaadha uummatatti gadi bahuudhaaf baay'ee sodaatanii yoo yaada qabaatte gadi nutti baasi kottu gadi bahii saba kana falmi jechaani turre bakka hedduu dhaqnee sagaleen keenya baay'ee dhagahameera uummanni dhufes bifa baay'ee bareedaa fi qindaa'aadhaan hiriirri gaggeeffamaa ture jechuu barbaada. Tole wanta amma naan jette kana mootummaa Ameerikaa xalayaadhaan itti ibsitamoo moo afaanuma akkamitti mootummaa Ameerikaatiin gahuu dandeessan? Otoo hiriira kana qaamaan akkanatti hin bahin dura torban lama sadiin dabre kana irratti baay'ee qophaa'aa turre. So xalayaa lama mootummaa Ameerikaatiif waldaa'onni hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa keessa jiranii fi Kaanadaallee dabalatee marii guddaa gaggeessaa turre amma fakkeenyaa fi warri Kaanadaa irraa konkolaataa 4 isin biraayyuu kireeffatanii abbaan urjiifaatu iyyuu as jiru obbo Caalaa Raayyaa Caalaa Faati as jiru namoota baay'ee argee jechaadha warra Kaanadaa irraa dhufe. So mariin suni waldaa'ota hawaasa Oromootii fi jaarmoota mirga namoomaatiif wal gargaarsaa jidduutti deemaa ture. Egaa xalayaa lama barreessinaa jenne tokko otoo biyya isin gahinuyyuu isa affeeruun keessan baay'ee sirrii miti. Kanaafuu iyyuu affeerraa keessan haqaati akka inni isin goone engeenye godhaa kan jedhu barreessine jaarmoota Oromoo hedduutu irratti mallatteesse. Lammaffaan mootuyyuu guyyaa har'aa kan hiriira har'aa kanas ilaalchise xalayaan lammaffaa mootummaa Ameerikaatti barreeffamee ergame jaarmoonni hedduun akkasumas hawaasonni hedduun irratti mallatteessanii gamtaadhaan xalayaa tokkicha irratti. So kuni mootummaa Ameerikaatiif tokko kan gale kaleessa inni kun ammoo torban dabre keessa jechaadha kan akka mootummaan kun affeeruun keessan sirrii miti haqaa kan jedhu sun jechaadha. So walumaa galatti xalayaa lamatuyyuu jaarmootaa fi hawaasota Oromootiin gamtaan irratti mallatteeffamee mootummaa Ameerikaa biratti dhiyaate. Egaa sammaleeyyuu fakkeenyaaf amma nuti warri Minnesootaa jiraannu bakka bu'oota keenya kan mootummaa bakka bu'an mootummaa keessatti bakka bu'ummaa qaban fakkeenyaaf Dean Phillips nama jedhamu kan nama Foreign Relation Committee keessatti Senate Committee keessa jiru xalayaa itti erginee jirra. Hawaasni fakkaate Ilhaan Umar xalayaa itti erginee jirra. Beellamas qabannee irraa waajjiroota kanaa wajjin ammas deebinee itti fufnee wal arguudhaaf wanni Oromoo irratti deemaa jiru akka malee hamaa ta'uusaa. So bakka hundumatti iyyuu koominiitiidhaan haga danda'aniin duuluma wal fakkaatu akka gaggeessan walitti himnee jirra. So qindaa'ee itti fufa jechaadha. Isa xalayaan ergine qofa otoo hin tahin ammayyuu ganaa itti fufee senaatoroota adda addaa reprezentative house miseensota mana maree Ameerikaa itti fufee duulli kun akka irratti godhamu kan jedhu boonda jennee irraa isa malees xalayaan telefoonaan phone call campaign jennee scriptii qopheessinee waan namni dubbisee ani Oromoodha bakka akkanaa jiraadha mootummaan kan keessan mootummaan Ameerikaadha namoota nama akkanaa affeeruun sirrii miti. Kanaafuu iyyuu gaddaa fi dallansuu kiyyallee isinitti himaa mootummaan Ameerikaa mootuyyuu wanta jiru kun karaa sirriirra hin jiru ani biyya keessan keessatti urjaa baasa biyya keenya keessatti jechaadha Ameerikaa keessatti ani lammii Ameerikaati lammii Kaanaadaati otoon ani biyya keessatti taaksii baasu taaksiin kiyya saba kiyya ajjeesuudhaaf mootummaa Itoophiyaa gargaaruun sirrii miti. Kanaafuu qoqqobbii guddaa mootummaa kanarratti kaa'uun otoo isin hin malu
asitti affeeruun keessan sirrii miti kan jedhu isas qopheessinee qilleensa irras bakka amma tiwiitarii irratti namni doona godhuttis weebsaayitii irra kennee irra soo uummanni bal'inaan irraa hirmaataa jira jechuu barbaadeeti kun waldahoota hawaasaatiif jaarmoota adda addaatiin bakka takkatti waliin qindaa'e soo bal'inaan uummata Noorz Ameerikaa yookaan immoo Ameerikaa keessatti wal gahaa jira jechuu barbaadeeti. Tole Abiy Ahmad akka gabaasa argannetti halkan edaa akaadaamii wahiirraa badhaasa argachuu isaa dhageenyeeti jirra. Dhaabbata badhaasa isaaf kenne sanoo deemtanii waan jettaniin qabdu? Egaa karaa qilleensarraatiin akkuma isin jee kana warri tiwiitariidhaa dhimma kanarratti xiyyeeffatanii akka tiwiit godhan duula kana nuti dhageenye guyyaa har'aa waan ta'eef ijoollee jajjabaadhaa jennee akkan dhagahetti namichi amma dhiifama gaafatee I did something I did wrong jedhaniiru namni warri badhaasa kenne sun so I think tiwiitarii irratti tiwiit godhe jechaan dhagahe egaa yooma amma haqammaallee jechuu kadhabu taate itti fufuuna jechaadha. Guyyaa takkitti jedha waan hundumayyuu xumuruu hin danda'amu qabsoon itti fufa amma duras akkasuma Nobel Peace Prize dogoggorsiisee namichi kun addunyaa irraa badhaasa argateera ammas immoo dogoggorsiisee badhaasa argachuun isaa waan mul'ate garuu immoo argate jennee immoo waan dhiifnu miti soo warra badhaasa nama fixuu nama ajjeesu biqiltuu mukaa dhaabe jechaadhaaf biqiltuu namaa otoo fixu badhaasuun keessan sirrii miti nama biqiltuu lafaa fixaa jira garaa keessatti haadha ulfaa ijoollee garaa keessa ajjeesaa jira. Dhalattee ijoolleen baatii lama sadii otoo hin jiraatin addunyaa irratti du'aa jiru haadha duute harma hodhaa jiru ijoolleen kanaaf biqiltuu mukaa otoo hin ta'in biqiltuu namaati tikfamuu qabu inni immoo biqiltuu namaa kichuu kutaa jira waan badhaasni keessan sirrii miti kan jedhu falmiin itti fufachaadha akka dhagayetti garuu I did mistake I did wrong jedhan namichi akka dhageenyutti. Tole ulfaadhu gaa Jamaal durataa hojii. Amma durataa OGF obbo Jamaal ganamoodha sagaleedhaan guyyaa har'aan tanaa hiriira Waashingtanitti deemaadhaa oole ilaalchisee gabaasa bal'aa nuuqanneeti jira. Gabaasa kanaan sadarkaa duraatti mootummaan Ameerikaadhaa nama ajjeesaadhaa jiru, nama mana keessatti nama gubaadhaa jiru, nama buqqaasaadhaa jiru, nama milishoota naannoodhaa hidhachiisee uummata isaa akka ajjeesan godhaadhaa jiru. Asitti afeertanii badhaasa kan nuufin keessan dogoggoraa nuti jiraatota naannoo kanaati lammii Ameerikaadhaati taksii kafalaadhaa jirraa mirga qabnaa nama isin yaamtaniif nama isin afeerre nu mari'achiisuu qabdanii osoo nu mari'achiifne nama ajjeesu nama saamu. Nama jira mana keessa nama gubu asitti afeeruu hin qabdanii jedhanii mootummaa Ameerikaa irratti mormii cimaa dhageessaniiti jiranii hawaasa Ameerikaa qofa osoo hin tahin hawaasni Kanadaadhaatis akkasuma makiinaa hedduu kireeffatee lafa dheertuu amna guyyaa tokko guutuu deemuudhaan hiriira kanarra qooda fudhataniiti jiranii dhimma isaaniitis qophii galgala boruu keessatti qabannee isin kan dhihaannu tahuu gamnumaaniin isin hubachiisa. Hawaasni Oromoodhaa amma gaa wanni guddaan hawaasni Oromoodhaa hojii dipiloomaasii inni hojjetaa jiru keessaa tokko alaabaa isaan alaabaa Oromoodhaa akkanatti qabatanii White House mana addunyaan guutuun bulchiinsa rabbii gaditti karaan sana addunyaa tana taligaafii jiru Ameerikaadhaa bakka Ameerikaan addunyaa tana guutuu irraa bulchu dura dhaabbatanii bifa kanaan sagalee Oromoodhaa dhageessisuun rakkoo Oromoodhaa dhageessuudhaaf tattaafachuun ammallee osoo hiriira kana qopheessin xalayaa barreessanii mootummaa Ameerikaadhaatti galchanii rakkoo kana itti ibsanii itti himanii jiraachuu maddeen keenyarraa odeeffanneeti jirra. Akka fakkeenyaatti koomunitii yookaan caayaa Oromoo Waashingtan DCdha dura teessoon Jannat Aadamii. Jannat Aadam jechuun nama sabboontuu qabsooytuu jabduu akkuma firoota isiidha. Abdu Qobbee ni yaadanna Dr. Absamat ni yaadanna isaan kuni osoo namni afaan Oromoo dubbachuu qaanfatu magaalaa Adiree Biyyoo keessatti afaan Oromoodhaa gad dhaabanii Abdu Qobbeen arraan tana namni wallisaa Oromoodhaa baha Oromiyaadhaatti dhalatee guddate ha wallisu tokko ha sirba Abdu Qobbeedhaa tiin wallisin hin jiru sababii Abdu Qobbeen du'ee addunyaarraa du'aan godaanetti arraan tana walleen Oromoodhaa gara baha Oromiyaadhaatti hedduu garmalee toora dhabamuudhaaf deemaadhaa jirti. Gaa nama sabboontota akkasii keessa nama dhalate Jannati Aadamii hawaasa Oromoo kana halkanii guyyaa rooba qabbana caama osoo hin je'in hawaasa Oromoo naannoo sanitti jiraachaa jiran tajaajiluudhaan Jannati Aadam beekamti. Gaa yeroo dabre waan yaadadhu keessaa gaafa Oromoonni kumaatamaan
hidha manneen Saudi Arabiyaadhaa keessatti gidirfamaadhaa huccuun irra ciramtee huccuu uffata dhabanii achi keessatti guyyaa guyyaan reefka firraa gabbaasaa achi keessatti iyyaadhaa gadoodaadhaa turan sanii nama hawaasa Oromoodhaa Washington DC keessatti jiraachaa jiran hiriira baaftee xalayaa akkaan jabduudha barreessitee xalayaa sanulleen afaan Arabaatti jijjiirree xalayaan suni mootota Saudi Arabiyaadhaa dhaqqabdee hedduu namni akka xalayaan sun mootota biyya Saudi Arabiyaadhaa dhaqqabde nutti hime hedduu isaanuu hadoodanii manneen hidhaa Saudi Arabiyaa san keessatti hidhamtoota Oromoodhaa Jiizaan Abahaa Khamis Misheet Riyaad Jiddaa Makkaa Xaa'if bakkuma hundatti manneen hidhaa san keessatti uffata irraa jijjiiranii manarraa xaraganii arraan qabee hidhaa keessatti kunuunsa silaa barbaachisuni argatanii akka ja'aniif jannati aadamiitu sababa ammallee gaa hiriira kana qopheessuu keessatti xalayaa gara mootummaa Ameerikaadhaatti barreessuu keessatti rakkoo uummanni Oromoo biyyatti Abiyyi Ahmadiin mudachaadhaa jiru ibsuu keessatti nama shoora ol aanaa gumaachee jiru tahuu gabaasa nu dhaqqabee jirurraa mirkaneeffanneeti jirra. Gara khaniin ollaa jaarmee jaamuutu jira ollaa kana ka hogganu seenaa jimjimoodhaati gaa dubartoonni Oromoodhaa qabsoo Oromoo keessatti shoora akkamii gumaachaa jiran biyyoota ambaa kana keessatti sagaleen isaanii hin dhagayamtu miidiyaaleen isaan keessummeessu hin jiru ammoo miidiyaan nu keessummeessuu dhabee dubbatamuu dhabnee ja'anii galanii mana ta'an jiranii dhugatti hojii Oromoo fi Oromiyaadhaa hojjechaadhaa jiranii saba Oromoodhaa dhugatti boonsaadhaa jiranii seenaa jimjimoodhaa kophaa isiidhaatti jaarmee ollaa jedhamu uumtee rakkoo uummata Oromoodhaa koongiristoota warreen manguddoo Baayidaniif pirezidantii Ameerikaadhaatiif gorsa laachaa jiran bira rakkoo kana yeroo yerootti gahuudhaan ni beekamti inuma ji'a lama dura asirraa deemtee hamma Jineevaadhaatti deemtee rakkoo uummata Oromoodhaa ibsitee turuudhaan addee seenaa jimjimoodhaattis beekamti gaa qooduma dubartoonni Oromoodhaa ala kanatti bahaa jiran Amaane badhaasoo mucaa ganna 26 ganna 27 Ameerikaa Minnesota keessatti isinis hojii cimaa hojjechaadhaa jirti akkasumaanuu koongiresmaanii ta'uudhaaf miseensa paarlaamaa Ameerikaadhaa ta'uudhaaf dorgomtee garuu hin milkoofne gaa ummata siitiif hadooddee ummata siitiif dhaabbattee biyya tana keessatti miseensa paarlaamaa Ameerikaadhaa ta'eetiin sagalee ummata kiyyaa sadarkaa olaanaatti dhageessisaa jettee Amaanee badhaasootiis nama akkasitti hojjechaadhaa ture gaa dubartoonni keenya dirree qabsoodhaattis aslii Oromoodhaa dubbachuudhaaf danda'ama ragaa turoobaadhaa dubbachuudhaaf danda'ama egaa ani maqaa namootaan ani hedduudha hin beekne sinarra ilaalina Najat Hamzaadhaa maqaa dha'uudhaaf danda'ama dubartoonni Oromoo hedduudhaatiitu qabsoo hidhannoo keessattis qooda fudhate qabsoo siyaasaa qabsoo dippiloomaasii keessattis qooda fudhachaadhaa jira gaa akka fakkeenyaatti amma seenaa jimjimoodhaatii fi jannati Aadam isinii kaase malee dubartoonni Oromoo kumaatamaan hiriira Waashingtan bahu hiriira Kanadaadhaa bahu hiriira Ameerikaadhaa bahu Awustiraaliyaadhaa bahu fuuldureedhaan warri hiriira kanarraa qooda fudhachaadhaa jiru dubartoota Oromoodhaati guyyaa tokko dadhabne hifanne osoo hin jenne hiriira mootummaa Abiyyi Ahmad kanarratti gaggeessaadhaa jiraachuu isaanii yeroo yerootti miidiyaadhaan faana buunee gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Bifa akkasiitiin gaa hiriira guddaa kana gaggeessanii hiriirri kuni sadarkaa duraatti mootummaa Ameerikaa balaaleffachuu haa ta'u malee sadarkaa lammadaatti Abiyyi Ahmadiin ati Oromoo himatu ati afaan Oromoo dubbatu saba hankee ka amaarree ajjeesaa jiru qalaa jiru manarra gubaa jiru qabeenya isaa saamaadhaa jiru ka ala kanaa hiriira sirra bahe ni arkitaa kootuu gabbu'iin waliin dubbadhu ja'aniini Abiyyi Ahmad jalaa dhokachuudhaas guyyaa har'aan tanaa gabaasni dirree hiriirri itti bahamerraa nu dhaqqabe addeessati jira gaa isinuu dhageessifneeti jirra gara kaaniin Ameerikaan diinagdeedhaan dippiloomaasiidhaan mootummaa kana tumsuu hin qabu jechuudhaan mootummaa Ameerikaa irrattis dhiibbaa kan oofanii jiran tahuu odeeffanneeti jirra gaa hiriirri guyyaa har'aan tanaa kana fakkaata guyyaa har'aan tanaa live dabarsaadhaa turre garuu gaa hiriirri akka ammaan qopheessee dhiyeessaa jiru kanatti hoggaan live dabarsanu organize tahee sagalee fi suuraadhaanis bareedaa ta'ee hin dhiyaatu gaa nu okkolchaa isin hin jenne nuuf okkolchaa isin hin jenne maaliif meeshaan nuti dirree hiriirri jiru sanarraa ittiin isin tajaajilu meeshaa quality sadarkaa sanuutii miti gaa nuti akka miidiyaa HNN tti wanni guddaan waa hundaa ol irratti xiyyeeffannee hojjannu quality qulqullina suuraa fi sagaleedhaati. Yani suuraan isin bira gahu yoo qulqullinaa fi
sagaleenis suuraanis qulqullinaan yoon qabaatin gaariidhaan miidiyaa fedheefuu saniifuu guyyaa hiriirtota achitti baanirraa gaafa isin dabarsinu suuraan qulqullina dhabuun sagaleen qulqullina dhabuun hedduu himachaa turtanii hunnu jira hungaa humna keenyaan ala waan ta'eef akkas ta'e malee silaa hiriira kaamera HD'dhaan kaasuun danda'amee achirraa kallattii dabarsuun hin danda'amu garuutu ilaalga amma Baqqalaa Garbaalleen kun as keessa jira asitti alaabaa qabatee hiriira gaggeessaa jira. Baqqalaa Garbaa jechuun dura taa'aa itti aanaa KFO'dhaati. Alaabaa gaafa kaan qabachuun haraamii jedhanii ittiin dheekkaman san har'a Baqqalaa Garbaadhaa qabatee jira. Baqqalaa Garbaadhaatti ibsa baasuun silaahuu hin jiru. Saniifuu hiriirri guyyaa arraan tana isa kana fakkaata ha guyyaa boruutis faana buunee kan isiniif gabaasuudhaaf jiran ta'uu gamnumaaniin isin hubachiisa amma qophii itti aantutti nu dabarsa miseensonni baarlamaa biyyattiidha warreen Oromoo bakka bu'anii filatamanii miseensa baarlamaa san keessa hojjechaa jiran akkuma lola Tigraay dhaabetti Abiy Ahmad lola Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhaabuu qabaa ajjecha jumlaadha lafarraa buqqaasuu qabeenya ummata saamuu ummanni daangaa dabree Oromoo irratti gaggeessaa jiru kun dhaabbachuu qabaa jedhanii marii cimaa wal jidduutti gaggeessanii Abiy Ahmadiif xalayaa akeekkachiisaa barreessanii jiran. Yoo Abiy Ahmad tarkaanfii hin fudhatu ta'e tarkaanfii itti aanu fudhanna jedhanii akeekkachiisa gahaa kananiifiitii jiranii. Abiy Ahmad miseensota baarlamaa kan inni guyyuu dhaqee irra dheekkamu wal mari'atanii mariidhaan xalayaa itti barreessuun hojii guddaadha. Mee xalayaan tuni ibsoota akkam if keessaa qabdi. Xalayaa kana dhaggeeffanneeti ammallee xiinxala gabaabaadhaan walitti deebina. Na waliin turuu keessaniif ammallee isin galatoomaa. Badan hokkora uumuuf yaalii taasisaa turuu isaanii poolisiin magaalichaa ifoomseera. Karoorri Ama miseensa biltsiginaa ta'anii fi Oromiyaa irraa filataman akkuma Tigraay Oromiyaa keessattis nagaan akka bu'u ifatti gaafataniiti jiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummata hawaasa isaan filateef sagalee hin taane jedhamuun komatamaa kan turan yommuu ta'u kana booda rakkoo uummata isaanii akka dubbatan ibsuu isaanii BBC'n gabaaseeti jira. Rakkinnii fi salphinni Oromoo har'as itti fufee jira. Oromoon boqonnaa dhabee jira. Ajjechaa fi qe'ee ofirraa buqqa'uun cimee itti fufee jira kan jedhan miseensonni kunniin xalayaa fuula sadii qabuu fi qabxiilee 10 ofirraa qabu ministeera muummee Abiy Ahmadiif erganiiti jiru. Qindeessaa miseensota paarlaamaa Oromiyaa bakka bu'anii kan ta'an gargaaraa Piroofeesar Abuzaayyoo Daggafaa turtii BBC Afaan Oromoo wajjin taasisaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti 26 bara 2015 waajjira mana maree keessatti mari'achuun rakkoo Oromiyaas karaa nagaan akka xumuramu irratti walii gallee ibsa qabxii 10 qabu baafne jedhan. Hacuucaan durii kaasee Oromoo irra ture itti fufee jiraachuun kun gaarii miti nuti akka bakka bu'aatti yaaddoo qabna nu yaaddessee jira haalli kun itti fufuu hin qabu araarri kaabatti bu'ee Oromiyaafis dhufee uummanni bahee nagaan galuu qabaa jedhan gargaaraan Piroofeesar Abuzaayyoo Daggafaa qabxiilee 10 baasan keessaa muraasa kan eeran miseensi paarlaamaa Itoophiyaa gargaaraa Piroofeesar Abuzaayyoo Daggafaa jalqaba irratti ajjeefamuu fi buqqa'uun Oromoo hedduu waan nu gaddisiiseef rakkoon kun atantamaan furamee Oromoon nagaan jiraachuu qaba akkasumas hacuuccaan Oromoo Walloo irraa gahaa jiru haa dhaabbatu jedhan. Lammaffaa irratti mirga heerri biyyaa nuuf hayyame hundatti fayyadamuu yoo jedhu sadaffaa irratti ammoo daangaan Oromiyaa kan qabsoon dhufee amma karaa hedduun sarbamee akka kabajamuu fi furamu kan gaafatudha jechuun ibsan. Afraffaa irraa dhimma Finfinnee keessatti hojii baruu fi barsiisuu manneen barnoota afaan Oromoo danquudhaaf socho'amaa jiru irratti mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee haalli baruu fi barsiisuu nagaan deemuu akka qabu kan gaafatudha jedhan. Kurnaffaa irratti ammoo nagaa fi araarri uummata Tigraay dhufe bifuma wal fakkaatuun Oromiyaa fi naannolee Itoophiyaa keessa jiran hundaafuu dhufuu qaba. Daangaan heeraan ala naannolee hunda keessa sarbamaa jiru karaa seera mootummaa eegeen kabajamuu qaba. Naannoon tokko humnaan daangaa naannoo biroo saamuu hin qabu jechuun mallatteessanii akka ergan ibsaniiti jiru. Xalayaa sana irratti miseensonni 80 ta'an mallatteessuun isaanii ibsameeti jira. Tole daawwattoota keenya amma gabaasa OMN hin qophaa'e waliin dhaggeeffanneeti jirra. Gabaasa kanaanii ani yeroo jalqabaatiif miseensonni baarlamaadha dhugatti na gammachiisan. Amma dura akkana fakkaatutti obboleeyyan miseensota 133 qabdi. Har'a eega gaamma bilisiginnaa jedhanii walitti cafalagan kana miseensota 170 Galasa Dilboo du'ee 169 kana fakkaatutti. Amma gaa nam 80 Kunu waan guddaa amma 169 walii galchuu jechuun
هندن ديم وان أورمو خنرتي نمني فالا ديم وان تهف أما كان أمس هديت تم ولي قالني أبي أحمد تورقة برئيسهم كن دوقت وانغاري مالف دان كان أورمو دا نانولي هندان شباب جرا خوني دابتشوك أبا جان أن خنرتي دوقت إسانين ديغر يعني يوم مسنسون نجافيتيس بفمخان كأني قافي دي هسمبر هراسي خنا ونما ونسوداتني فينجرو أما ركون جرو بو عليه هم ما أرجع كان أفان أورمو هاتو ما أفان أورمو لا خما ماري به هم براتمين جالسة من النمرة جابسونا خنا رتيس جباس بللا قبنا أفان أورمو خوني بو أكبسوران دوف أوروميان أرانتن أماري دانغا سين جابسة سوماليا سين جابسة أفرا سين جابسة بنيشانكولا سين جابسة غامبيلا جابسة نمو تفلا لغوني أوروميان توني كبسوران دوفتي سامني أورومون خان دوري كتب بكما خان غالب بكما خان أبو بكما خان مالي بكما كسيتي سامني كن هندونو مكان كن هندونو خيامتي مكان كي أصلين أورجينالي أن أورومو راجي كسيتي توكتي والبيخون واللقة هررجين أرسين بالي جيما جوجين إلو بابورا ولو شوان كن هندونو أن أمة توكتي والبيخون كوني كبسوران دوفي وان كبسوران دوفي وان هم أما أركني جبي فنيتي خبرة الربر بعدنا أنا ما هيود هدو راماني أرجع أجرا دوغتي هيون نمجتي سبيتا يو هيون نجاري أوسو وان هو نجبهني دبتشون ما لف أمانو تي أكاديمي إنكمنو وانو هيون دبتان وانو ميديالين أورمودا خنين دبتاني براتون أورمودا يو خان جنريشني أما هم فورين نورا هوجيتر هي خراجرا وان برودان براي تتكو جيجرو والكمته غافنو تلفا خانه أماني شماليسي في أبي أحمد بربادني نوتين بربادني والفراني جهنم ولن هذا كان يجترا بس شماليسي بدي ساتي في أبي أحمد ديمتي بوان نوتي كفسران أرجن أورميا أرانت نجري بربادا جلوسان جري شماليسي بدي ساتي سن بربادن أبي يسن بربادن أورميا بربادا جران أفان أورمو بلي سلاف براتوت أورمو جوجا ديجر رياسة جران داوود رجع كفساني خنا كم تسنيف قالوا ده كنا كم تسنيف قالوا ده أفان أورمو هم براتميني جوجا أرانتنا عزيمان هاي بر أواني بلا بر خلديبو منستيري برنوتا ينقد أماره هذا شفمو كباجي هاي مي أورمون إسرت هيري ربهو تقدم نجرة نوتي واتا كجتو دبنان بروفيسور إنه برهانو نجارتي واتا كجتو دبنان غافة إني أماروني أورميا خاص جرن هندينو هذا شفمو كباني كوي أرجعتو كباني إبتسو كباني منستير برنوتا ثاي غافة إني خاص جو چل جنان جوجا أرانتنا يبسا باسي مال جي أفان أورمو مقالا فنفنة خيستي براتمو هنك أبو وجه إبسا باسي جوجا أرانتنا أبو غانغانا چمال توف أما تن دبي شمالي سبتي ساتي متي دبي أدانا شامي بيتي متي دبي أبي أحمدي متي خبدا لاجرو خبالي سلامي تتافتا لاجرو أوروميا في أورومومات إفي أفان أوروموناتي واشن يجرا واشن تأنيس أبي أحمديس شمالي سبتي سانيس أتيس أدانا شامي بيتيس نهون دونو أورومون هندي إيقون نرجلو كإجتينيات أوروموما تاكجي أوروميا لام جلفا أفان أورومو سديجي آدا أورومو لا أفرجي أمانتي أورومو لا شان وشان نهون دونو اتقافة ما قبل إيه قداف قافة وشان كان خيسة تكبد نهون دونو بنجام وشان كان خيسة تكقافة بد أورومو ما يو بد أن هنجرو أتي سنجرتو تشمل اللي سيفتها بيجي بودت ولد ديمينا نهون دونو بكتك هنجرو قافة أوروميان بدهو اللي سوق بجرانا بر بيجي كيلو تكنا غرغرا يتنم سي غرغر نجور برا دنيا سنر قافة آدان أورومو بدهو أن أورومو را يتا آدا أورومو ران بيتو وقا أمارا غرتي أكا إسان قرر سنگرتي وجو قرات وقا سومالي غرتي أكا سفقات أفانيس قافة بده ونأتي أورومان كا كيسي بيسسو أورو أفان قافة أفان بين مقاهن كي رقاساته أبديساته تولساته بو أماني سيفيد من عيمت أفان بيتو مقاهن قيمة تولسا بو أماني سيفيد وشنن آدا أمانتي أفان
Oromiyaa Oromummaa Anis Marroonis Jaaldaawudiis Maraaraanis Shimalisiis wanni ilmi Oromoo ta'e hundinuu eeguun isarra jiraatu waa shanan kana. Jarrimmoo waa shanan kana balleessuudhaaf deema. Tokko Oromoo balleessuudhaaf deeman, lama Oromiyaa balleessuudhaaf deeman, sadii afaan Oromoodhaaf balleessuudhaaf deeman. Waanuma ittiin jajjabduu sadeeruu balleessuudhaaf deeman. Nuti immoo wanni jennu yoo nufi fin ani gorsa akka malee yookaan dhaamsa akka malee asirraa isinii dabarse miidiyaa jechuun dhaamsa dabarsa. Wanni takka ittiin isin beektan waan asii deemaa ooleen asin isinii dabarsa, waan achi isin ooftaniin asii kanaaf dabarsa, dhaamsa wal jijjiiruu jechuudha. Bu'aa hamma ammaa arganne jabeeffanneeti haafe irra barbaaddannaa. Dura arganne kana ilkaan ciniinnee jabeeffachuu qabna. Nama kana nu harkaa fuudhuudhaaf tattaafatu kabiraa akka gaafannaahu kanaahu jabeeffachuu hin dandeenye. Bakka tana rakkoon jirti laala. Ammaan hayyoota garii kaniin gurra keenya dhaga'een hin ajaa'ibu ni rifadde wallaahi. Booyuudhaan gahee kam. Humaa rakkoon qabu Shimalisi wajjin waloluu jiranii Shimalisii fi isaanuu uummata Wallagga irraa nama buqqaasee qabeenya guurratee lafa fudhate. Kan magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo hin baratin jedhee barattoota Oromoodhaa ol seenee cafaqu. Barattoota Oromoodhaa cafaqu. Kan poolisii cafaqu. Eenyuuf deeman ammallee nuuf hin galle cafaqas. Waan arganne kana afaan Oromoo qabsoon arganne Oromiyaa qabsoodhaanii hamma jiru tana asiin kutamtee achiin kutamtus qabsoodhaan finnee jabeeffannee waan hafe irra barbaadachuu irratti hawal taanu. Kana isin dhaama amma qophiitti aantutti nu dabarsa. Qophiitti aantuun finxaaleeyyiin Amaaraa magaalaa Finfinnee keessatti akkuma jaanitti himanuu nama dhibba beektaa. Finfinnee keessa manni barnootaa habba 50 jira. Biyya san keessa nama miliyoona hedduudhaa qubata. Iskuulli afaan Amaaraa barsiisu ilma namaa kan jiru sanirra hedduudha. Garuu Oromoon magaalaa isaa keessatti handhuura biyya isaa keessatti afaan alagaa hin baradhuu jedhee warraasa amata dheeraa gaggeessine amata dheeraa saniin iskuulli 55 magaalaa sun keessa banamee jira. Oromoon itti barattu. Amma gaa gaafa afaan Arabaa qaraanu alaabaan sanuma iskuulli sun namuma iskuulli san jaareetu alaabaa isaa fannisee akka ganu farfattu si godha. Ijoolleen teenyammaa alaabaa biyya Arabaa hunda beekti. Oromiyaa keessatti iskuulli afaan Oromoodhaa barsiisu alaabaa Oromootii fi faaruu Oromiyaadhaa kuni yaani yoo nufi alaabaa ganama dhaabbattee farfattee afaan Oromoo san hin baratin ani beeku gaa naagalaan jiru. Lakki afaan Amaaraa malee afaan kanaan hin ta'uu jechuun sun ani bakka isin adeemtu naagalaan jiru. Amma gaa kanarratti iskuula meeqa caccabsanii barattoota Oromoodhaa hedduu dhidhiisanii Oromoo hedduu mammadeessanii reebicha adda addaa irrattis raawwatanii hamma amma deemaa jira. Amma gaa poolisiin magaalaa Finfinneedhaa warreen gocha kana raawwatan toora nama 20 qaqqabee hidhaaniiru himeeti jira. Warreen kana keessatti miseensi Baaladiraas kasgadan nagaadhaatiin hoogganamu keessatti argamuudhaas eereetii jira. Iskuulli immoo hedduutu jajjaba. Ammoo waan nama ajaa'ibu keessaa isaan akka isaan barbaadan hoggaa achitti immoo barattoota dhaqanii barattoota jeeqan dhagaadhaan daawwitii caccabsan barsiisota madeessan reebicharra raawwatamu akka barsiisotaaf barattootaaf abbootiin dhufanii isaanii wajjin dhagaa walii haruun dhuftu. Hoggaa isaanii wajjin dhagaa walii haruun dhuftu isaatachii olola eegala 316 achii olola eegala izeemaan achii eegala Baaladiraas achii eegala. Yani Oromoon sababi cuutaanee waan isaan keessa jiru nufittee gurra lameen qabatanii akkasii addunyaan rakkoo biraatti. Amma gaa wanni gaariin abbootiin ijoolleetis takka reexee jala sun hojii dhagaan darban wanni gaariin jira ajjeesuun jala xeelisuun hin jennere. Akkasitti gaa hanga dandeessutti Adaanach Abeebeedhaatiis afaan Oromoodhaa hin banne na durattuu banamee deemaa jira. Yani kan feene hin baratina. Ammoo Oromoon barachuudhaaf mirga qabaa. Alaabaa isaatti farfachuudhaaf mirga qabaa jettee jirti.
ammoo dubbiin teenya barlamaanatti nu haala namtu jedhanii gara barlamaanaa dhiibaraa jiranii amma azeemaan ministeerri barnootaa paartiin inni qabu ibsa baasee afaan oromoo magaalaa Finfinnee keessatti baratamu hin qabu. Kun gabaasa akka miidiyaadhaatti nama hunda dura isin hin geenyu ta'uu qaban hin gaatiin hubachiisa maaliif miidiyaan sa'aa nuti oduu dabarsinu kana isaanis bubbulanii dhibaawanii ibsa kana baasanii saniifuu gaamma azeemaan paartiin azeemaa Birahaanuu Naggaadhaa ministeera barnootaa ambar akka oromootti haanee ban namicha kanatti irraa ari'uu qabnaa hun jaabaran ka oromoodhaatti namichi kuni ka ammaan amaarri magaalaa baadiyyaalee oromiyaa keessa jiru qawwee argachuu qabaa namni jiru. Namni gaafa jalqabaa maaliif qabsoo dabalamtee jennaan Oromoo Itoophiyaa balleessuu deemtuun argee Itoophiyaa dandamachiisuudhaaf qabsoo dabalamee namni jiru. Namni arra guyyaa arraan tanaa sa'a muraasa dura ibsa baasee afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa baratamuu hin qabu namni jiru. Ministeera barnootaatiin maas namni jiru. Achirraa halkan tokko bulu qaba. Amma guyyaa irratti waan isin hubachiisu jigatti mucaa dheengadda miseensa baarlamaadhaa dhahee ajjeese mucaan sun yaa Oromoo ta'uu yookaan ijoollee Dabuubaa ta'uu sila Amaara ta'ee yookaan Tigree ta'ee Somaaliin akkasitti ittiin ashooftu. Maaliif ajjeerraa fudhachuu didanii lubbuu jibbisiisanii booda rasaasan formaata maayyiidhaa fidee arra kun du'atti faradan achitti du'atti faradanii. Nuti immoo nama handura Oromiyaa keessa taa'ee afaan Oromoodhaa baratamuu hin qabu nama jiru isi dubbachuu hin dandeenyu. Afaaniif ammoo Finfinneen teenya biyyi teenya lafee teenya yaani namni nurra afaan qabu hin jiru. Irraa dhorgachuudhaatti immoo ani hin beeku. Hanga abaluu dhufeerraa nu dhorku tana eenaan sihaa akkanaan ta'ee jamaa. Inna Allaha maa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bi'anfusihim. Sabni tokko hanga ka'ee lolatutti Rabbiin ulee harka gulee deeman lola hin ja'uuni bar. Hin ja'uuni bar. Gaafa ati lolatti tokkummaa hanga cimsatti si waliin taatu sun akkasuma. Amantii hunda keessatti amantii kiristaanaattis amantii Yahudaadhaattis Yahudaan isii waa xiqqashoo ta addunyaa hin jirre walii dhuftee wal barbaaddee wal taatee biyya hin jirre deemtee baafattee afaan silaa hadhabame qaamata dhibbamee kadhabame lafa qottee lafa keessa baaftee kun afaan keenya. Diin kana, echiin kana, maarreen kana walii hidhaanii ta'ee arra afaan godhattee addunyaatti ittiin dubbachaa jirti, ittiin barreessaa jirti, fudhatama guddaa keessatti argattee jirti. Tokkomnaan rabbi si cina dhaabbata. Falmannaan si waliin dhaabbata. Lakkiin falmannu manumaan ta'a. Hamma Hidureen bilisummaa Oromoo aangoomutti isaatu dhufee furmaata naa laata. Hamma Jawhar Muhammad asiin qeeroo Harargee irraa kaasee hamma Wallaggaatti walis diriirsee dhufee furmaata naa laatutti ani uummata kallee godhuu hin danda'u. Sumanta injiru addunyaa akka kun injiru bar ana nyaata nyaadhu na nyaachisi taate bar mata nyaatun na nyaachisi taate bar kun injiru addunyaa warra injiru mee gabaasa dhaggeeffannee walitti deebina hundumaafu Gamana tokko tokko keessatti adeemsi baruuf barsiisuu nagaadhaan akka hin gaggeeffamneef qaamolee barbaadan hokkora uumuuf yaalii taasisaa turuu isaanii poolisiin magaalichaa ifoomseera. Karoorri badii isaanii kun akka hin milkoofneef poolisiin hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuu isaas beeksiseera. Haa ta'u malee muddee 3 bara 2015tti kutaa magaalaa Gullallee mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Inxooxxoo Ambaatti hojiin baruuf barsiisuu nageenyaan adeemsifamaa osoo jiru namoonni alarraa heddumminaan seenaniin mana barnootichaa keessatti jeequmsa uumuun qabeenya irraan balaa dhaqqabsiisuu isaanii Komishinarri Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee Geetoo Argaa'u Addis Miidiyaa Neetworkiif himaniiru. በእንጦጦ አምባ ትምህርት ቤት የተከሰተው ነገር ዱቢን መነ በርኖታ እንጦጦ አምባቲ ሙደተ ነሞታ አና ጃራ ወልዋመኒ ዱፈኒን ጉይቸቲ መነ በርኖቲቻቲ ኦጂ ኢሳ ኢዲሌ ነገኛን ሆጀቹ ጀልቀቤን ዳጋ ኢቲ ደርበቹን ሆኮራ ኡሙፍ ያሊ ታሲሰኒኒ ሶቺ ከናኒስ ቀቤኛ መነ በርኖቲቻ ከንተይ ፎዳ ጨጨብሱን ያሊ ጄቁምሳ ታሲሰኒሩ የትምህርት ቤቱን መስኮት የመሰባበር ንብረት የማውደም እንቅስቃሴ አድርገዋል። Rakkichi qaamolee fedhii garaa garaa qabaniin kan uumame ta'uu isaa poolisiin mirkaneessuu isaas ኮሚሽነር ጌቱን himaniiru. ድርጊቱ የተማሪዎቹ አለመሆኑ አንደኛ ከውጭ ነው የመጣው። በዚህ ውስጥ ጎቻን ራወተመ ካን በረቶኒ ራወተን ኦሶ ኢንታኔ
kan ajandaa alaarraa dhufeedha. Kana keessatti qaamolee fedhii garaagaraa qabaniin raawwatamuun isaa namoota to'annoo jala oolan irraa mirkaneeffachuu dandeenyeerra. Namoonni gocha kana keessatti hirmaatan dhakaa darbachuun barattoonni jeequmsa akka kaasan maatiinis dirqamanii akka dhimma kana keessatti hirmaatan gochaa turaniiru. Haa ta'u malee adeemsi baruuf barsiisuu nagaadhaan akka adeemsifamuuf qaamoleen callisaa yeroo kamiyyuu caalaatti qindoominaan hojjechuun barattoota irratti miidhaan osoo hin gahin to'achuun danda'ameera. ምንም አይነት በተማሪዎች ላይ ጉዳት ሳይደርስ መቆጣጠር ችለናል። Poolisiin magaalaa Finfinnee qaamolee nageenyaa biroo waliin ta'uun miseensota paartilee siyaasaa dabalatee qaamolee nageenya booressuuf socho'an to'annoo seeraa jala oolchuu isaa Komishinar Geetuu dubbataniiru. ከአጀንዳው በስተጀርባ ያሉ ሰዎችን ማንሳት እፈልጋለሁ። አንዱ qaamolee ajandaa kana duuba jiran waliin wal qabatee gareewwan ilaalcha finxaalessummaa qaban miseensota paartii siyaasaa ta'an to'annoo seeraa jala oolchineerra. Konkolaataa qabatanii socho'aa maatiin bakkachatti argamee dhakaa akka darbatuuf kanneen taasisan qabamanii qorannaa irratti adeemsifamaa jira. Qaamoleen hokkora uumuun barattootaa fi qabeenya irratti miidhaan akka qaqqabu qaamolee socho'anii fi kaayyoo dhokataa qabanii fi magaalicha gidduu gala jeequmsaa taasisuuf akkasumas marii nageenyaa akka biyyaatti jalqabame milkaa'inaan akka hin xumuramneef qaamolee barbaadan to'annoo jala oolchineerra. Kana keessatti miseensi paartii Baaldaraas keessa jira. Fuulduratti qorannaa kana waliin wal qabatu bal'inaan kan irratti adeemsifamu ta'us uummata magaalichaaf dhaamsin ani dabarsuu barbaadu gochaan kun qaamolee mana barnootaan ala ta'aniin raawwatamaa jiraachuu isaa ibsuun barbaada. Adeemsa kana keessatti gara namoota 72 ga'an to'annoo seeraa jala oolchineerra. Shakkamtoota kanneen keessaa barattoota 7 qofatu hirmaate. Kanneen hafan qaamolee ajandaa badii qabatanii bakkeewwan garaagaraarraa dhufan ta'uu isaanii mirkaneeffachuu dandeenyeerra. ተልዕኮ የወሰዱና በዚህ አጀንዳ ውስጥ ችግር ለመፍጠር ለመረበሽ የተዘጋጁ ኃይል እንዳለ ማረጋገጥ ይችላል። Poolisiin magaalaa Finfinnee nageenyaa fi tasgabbii magaalichaa mirkaneessuuf qaamolee nageenyaa biroo waliin ta'uun hojii hojjechaa jiru cimsee akka itti fufu Komishinar Geetuu Argaa'u mirkaneessaniiru. Tolee daawwattoota keenya amma waliin dhageenyeeti jirra. Poolisiin magaalaa Finfinneedhaa ibsa baasaniin jeequmsa torbaan lameen kana guutuu manneen barnoota afaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru keessaa barattoota 4 qofaatu keessa jira. Hundi warra alaa wal gurmeessee dhufe. Akka HNN dhuunfaadhaatti gabaasetti dila lolli Tigraay fi lolli Abiy Ahmad deemaa ture sanii Amaarri magaalaa Finfinnee seenuudhaaf akka galanatti jigan. Anumaa lollummaan Tigraay fi lolli Abiy sanuu tooftaa Amaarri naannoo isaan irraa buqqee akka magaalaa Finfinnee dhaqatee qabatuuf godhame waan juutaan natti dhagayan. Maaliif akka magaalaa Daseedhaa Tigreen seente jaaniini akka jiruun buqqaanii kutan gara magaalaa Finfinneedha. Gar tokkotti hin gorre gamaa gamana makiinaan qophaa'ee fi jira duraanuu otobisa bargaa akka galanaatti. Nu magaalaa hajjira hajji deemu godhe. Magaalaa Qobboodhaa magaalaa Kombolchaa dhufan jennaan akkasumatti otobisni qophaa'ee fi jira guutumatti fe'amanii kutan. Hiyyeessa harka qalleeyyii duraanuu magaalaa jiraatu malee. Eessatti deeman magaalaa Finfinneetti maali ni baqan. Boodarratti qeeroon fi humna addaa Oromiyaa waliin ta'anii adii Oromiyaa deemaa gad deebi'aa jedhanii. Gaduma deebi'aa. Maali jennaan Tigreen Maqaleerraa dhuftee Dasee fi Kombolcha ragaa fi isin yaaftu yoo Finfinnees dhufte isin yaatanii yaani sossobanii haafar managaati. Akkasitti duuba deebisanii boodarratti Iskandar Naggaadhaa ibsa baasee Amaarri akka magaalaa Finfinnee seenni godhamanii jiranii jedhee ammoo tooftaa biraa akka dalagan. Laanummanni kuni nu dura lafaas bulanii waan bulchiinsa kanas gaarii waan beekaniif shiraas gaariitti waan beekaniif ijoollee isaanii bargaan warri majijjigarraa dhagaa burraa godeerraa natti himu anuu ni rifan. Maalumaan nu qabatee yaan gaafa san. Bar guyyarraa otobisni dhufu yaani otobisni magaalaa gara Soomaaliidhaa deemee yoo kana beeku xayyaaraan baasaan akka galana deemanii achi gannaqamanii guutanii mattawaqaa guurratanii boodarratti asii gara Finfinnee seenuu danda'anii jecha. Isaan laal jeequmsa kanaaf qofaa jiranii beek. Nuti immoo arra waan takka yoo goone arrobatti finnee mana gallee rafna. Kun abbootii teenya biratti akkasuma ture. Bakka dhufanii itti weeraraman ifiraachi dhorkite galteetu mana hafta kalaas. Uummata kana oofeetiin akka waliinatti hin deebine godhaan nu manjiru Oromoo bira abadan. Saniifuun jaalabee ta'anii tarsimoo istiraatiijiyyaa jijjiiruu nu barbaachisaa. Yaani wanni marroo fa'aa ta'e garuuf hawaasni ganna 40 akkaataa woboon itti hoogganamaa ture fi akka isaan itti hoogganaa jirantu wal dhabaa tooftaa jijjiiranii tooftaa diinaa beekanii diina keessaa hiisi
qaama hedduu diina keessatti tolfatanii odeeffatas guyyaa guyyaan argachaadha meeshaas isa keessa argachaa jiranii kun waan gaariidha. Ta Oromiyaa fi Itoophiyaa guutuu muus diina keessa waa argachuu dhiisi nuti xayyaara nu gubbaa bahuu dadhabne isaan lafarratti jaaramanii mooraa adda addaa tolfatanii itti walleenjisaadha meeshaa waraanaa uffata kophee isaan uffatanii deemaniin takka waraana hoogganaatu irra bituu hin dandeenyeef takka nuuhon Allah irhamu wala isaan turre akka jawween nu dhiddine kophee shilingii takka dhabaa fi kophee waan itti binuuf dhabne miti amma goboon takka kophee bitaa jee uummata gaafatee jira alhamdulillah saniifi wanni generation ammaa kun tanaaf gaariidha yaani akka isaan yaadanitti waa yaadaa bakka isaan irraa waa argatanitti irraa innis waa argataa jennee gammadee hawaasni keenya wanni goboo deeggaruuf kana maaliif generation ammaati sammuu jarri qabu irraa baratee irra baree jenneeti. Ammoo waan inni barinii jira takkittiin takkuma qofa. Takkittiin maali? Amaara Goojjam irraa dhufee Wallaggatti nama ajjeesu achumatti gadduma kan keessatiis wajjin lola seenuu hin barbaachisu gasuma. Tooftaa jijjiiruu nu barbaachisaa jennee bara abbootiin teenyaas hoggaa Minilik Arsii Azoolee dhaqee lola hin rabbanu achumatti firraa itti sanii isaanis. Hoggaan achi loon guurratee oriyaadhaa kutu jalan deeman haa hattuu loonii loon fudhatee kutee homaan qabu jedhanii sufraa achuma jalaa hafan. Deemee sangoota sun qalatee nyaatee gagabbatee quufee gaafa kan dhufaaf ammaas achumatti ta'an isaan. Hai atiisi yaa waboo yaani kanuma jaarraa 18 Arsiin Harargeen taatee ta'uudhaa deemta. Goojjam irraa si waljaaree sangaa asirraa guurratanii achi qalatanii nyaatanii quufanii si dhufanii Wallagga keessatti hawaasa kan keessatti si wajji wal lolaa jiran sadheedha. Banuti yoonni jennu mootummaan dhuga isaatu itti gaafatama qaba. Mootummaa kanaatu fannoo tanaa hun fidee jechaadha jirra. Kasii bire mootummaa fannoodhaa hun woboonaa hojii dho'itan jee fidee akkam jennee koman isaa fi isii hin waliin dha'uu nu barbaachisa. Garuu kanneen hattoota namaa fi sa'a ajjeesee lafa teenya fudhatee naannoo Amaaraatti geeffachuudhaa deemu kana naannoo isaaniitti dhaqnee yoo weerarre abbaan isaa haati isaa obboleettiin isaa akkoon isaa akaakoon isaa ilmaan keenya nuuf deebisa jedhanii yaa'ii godhan namni hanga isaanii sodaataadhaan jiru gaafa 77 akka hayyoonni Oromoodhaa hedduun himanitti osoo lolli godeen gaheen Dirree Dhawarraa godaanuu eegale. Hagaafa sana osoo lolli godeen gahin osoo qallaafa lolliin gahin Hararraa Dirree Dhawarraa godaanuu eegale sanii arra kamitti Oromoo tuffatee wal gurmeessee dhufee Wallaggatti nama ajjeesa osoo woboo qabnu arra gaafa sana woboon qabnee nu godaane irrina jiru kana dogoggora akka abbootiin teenya godhanii kana isinis hin godhinaa saayilii uumaa naannoo isaaniitti ergaa akka asinoo rabbashanitti achitti rabbasha achitti ganda keessatti hojii waliin lolina an kanaa isin dhaama namni dhugaa isinitti ana malee hin jiru maas namni dhugaa isinitti ana malee hin jiru namni kawaan garii jira yaa rabbi boruuf iftaan waboo aangoomsi akka dafee niniisi villaa tokko fudhachuu barbaada beekte yani hifatee jiraa humma waggaa 4 guutuu turan jechuun jira qabsoon sirna jijjiiruudhaaf godhamtu numa turti. Sirna hati jijjiiruu adeemtu Abiyyi Ahmed himati yoo fi borummaan tana Abiyyi Ahmed gurra keessa dhooyite sirna jijjiirte yaama hin jijjiirre sirna guutuun guutuuti jijjiirte Oromiyaa diinarraa achi yaaftee uummata Oromoo walaba gootee sodaarraa haa maal feetanii Oromiyaa walaba taate ta'ii fi keessa jiraatan barbaaddan moo akkuma duritti Itoophiyaa waliin cafallaqamtee san barbaadan jettee uummata sun gaafachuudhaaf dura diina kan irra ari'uu si barakeessa. Abiyyi Ahmed arii ta'eef diinin ari'amne. Yani caasaan biyya sanii guutuun gubbaarraa qabee hamma gadiitti caasaa sirnaati. Kana diiguudhaaf tarsiimoo yeroo dheeraadhaa si barbaachisa. Tarsiimoo yeroo dheeraadhaa. Dhagaa bosona baraafattee qabsaa'oo akka zamana keenyaa kanuma bosona keessa ciisu. Kanuma gaafa walga'iin gurguddoon hogga taate gabbaha ijisaa viidiyoo waraabaa jennuun san atis akkas hin ta'inii magaalaa keessa galii caasaa jara keessa ijaarradhu keessaa akka hirmaa nyaachaadhaa deemlaan keessaa akka hirmaatti nyaachaadhaa hoggaa Harargeedha Wallaggaa Jimmaa Finfinneedha Baale Asallaa Boorana Gujii bulchiinsa ganda sanii hunda keessa seentee
akka guyyaa tokko hundi waliin jigutti yim muka jetanii tokko muka jiisan dura kabira dhaabaniiti muka san kunuunsaadha gaafa inni guddate kana jiisan goggogee kana asootti kafayitan oomi yifkute gaaddisaaf sun gaafate kamtu jirare kanaa jire jecha ammoo osoo muka biraan dhaabin osoo hin guddisin gaafa haatee muka san jiisite namni nu gaaddisaa bakka taa'u dhabeeti warri ollaatu kaduratti dhufee sibiratti jimaa afaan gaayatu sibiraa godaana saniif keessatti caasaa jaartee keessa nyaachaa gaafa inni jigee ati caasaa keetiin gabbaate jechuudha. Akkuma abiyyi godhe kana ani siistama kana fayyadaman isin jaa dhugaan isin hima. Abiyyi amma nama hedduun waliin dinqisiifadhu keessa maarree lammaa jee lammaa guyyaa tokko isaa hojjetee hin beekne if dura kaayee tiim lammaa ittiin nama hedduu sobe. Ammoo isaan keessa taa'ee ani keessanii borumaarreen tahaa jee jara sossobee akka dirmaatti keessan nyaatee jiisee tiimii ifi ijaarrateen gaafa hannu gabbee. Sistema kanatti fayyadamuun hedduu nuti illee nu fayyada. Sistema abiyyi kana keessa seenanii keessan nyaatanii akkasii koffiftee gaafa sirna koffifte jedhama. Ammoo mandii asoosaa cinaa teessee sirnaan koffisa jechuunis bosona gaara hundootii fi gaara gobeellee keessa teessee sirnaan koffisa jechuun walitti hin deemu. Maaliif bosonumatti namni ol si dhorkama 40 guutuu ati bosonumsa keessatti ol dhorkamte. Torega hanumaan jaa qophii akkanaatiin galgala boruu hamma walitti deebinutti nagaan nu turan afeerraa keenya qophii kana qopheessuudhaan qindeessuudhaan kan isin biraan gahe ana gammadaa suuteedhaati. Like, share, subscribe waliif godhu hin dagatina. Ergaan isin nu ergitan akka gaariitti lallamaanaa jira guyyaa guyyaan ergaa isin nu ergitan hojiirratti hiikaadhaa jirra. Namoonni ergaa nu ergitanii akka waan woboo irratti olola oofaa jirra isin fakkaatu namni woboo akka keenya jaalatu hin jiru. Warra sabaaf lubbuu isaanii kannee namni jibbu hin jiru. Ammoo rakkoon teenya guddoonuu woboo jala dantaa buufachuudhaaf isaan akka firaafii fakkeessitee dafaniituma akka bakka ati barbaaddu si gahan akka atis boru saamicha raawwattuuf warra akkasiiti immoo warra kanatti koomii akkanaat tiin namatti jarjaruu woboon naafisiifis tokko maaliif oromoodhaaf jee bahee malee siif jee hin baane yoo siif jee bahee jee annaa hun laalatuu keeti Kagate ergaa keessan bareedee irratti yoo si jee bahee keetii hunaa hun laalatuan ammoo waraana bilisummaa eenyuti oromoodhaati waraana bilisummaa ganda abaluu osoo jee naa hun laalatu ganda keessan laalata si laalata ammoo waan oromoo ta'eef ana laalata si laalata isa laalata bakka rakkoon jirutti qeequun namni nama qeequu hin qabne ni hun guddatu qeeqni nama guddisa amma eega qophii kana eegallee akka miidiyaadhaatti bakka isaan dogoggoratti qaban isaan qeeqaadha sirreeffachaa waa hedduu sirreeffataa jaalaa dhufan dhaamsa keessaan nugee hedduudhaa jira hedduu tokko filamaa miti waan akka isaan bara akka isin seetanii miti sirreessine kaja'u dhiibbaa tokko nutu harkaa qaba waan akka isin seetanii miti duraan akkas turee eeguma isin akkas jettan booda waan isin sirraa'ee jira kaja'amu hedduudhaa jira jechuu barbaadeeti komii jibbatti hin fudhatiin nama jaalatu namni qeeqa komataasi akkasi ergaan keessan kabiraa gorsi keessan qeeqni keessan akka gaariitti nu bira gahaadhaa jira guyyaa guyyaan ergaa keessan hojiitti hiikuudhaaf tattaafachaadhaati jirra warreen muuziqaa dheeraa nurraa gabaabsii jettanis muuziqaa dheeraa dhuguma gabaabsaadhaati jirra muuziqaan nuti isinii filaadaa jirru muuziqaa koopiraayitii hin qabne maaliif ammoo muuziqaan hedduun koopiraayitii qaba sirba ififeenu khasraa akka isin bohaarsa jennee yaannu hundinuu koopiraayitii qaba saniif sirba koopiraayitii hin qabne barbaannee yerootti xiqqoo akkasitti gurra isin buusaaraa deemaadhaati jirra qophiin keenya galgalu sa'a akkana isin bira gaha Olmaya Oromiyaadhaa guutumaan guututti waan guyyaa isin dabre bakka takkatti walitti qabnee gurra isin buufna
hamma dhuma qophii teenyaatti nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna. Bakka jirtan hundatti salaamanni keenya isin waliin haa jiraatu. Qophii galgala boruutiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turan afeerraa keenya. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa bilisummaa tuubiin chaanala keessanii itti dhiyaadhaa akkuma ammaan tanaa viidiyoo keenya laaluudhaaf galata guddaa qabdan isin galatoomfannaa obboleeyyan keenya qaqqaalii jaalatamoo chaanala kanaa nu waliin guddisaa waliin haa guddifannu nagaan nu turaa.